akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenya salaamtan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u jechaa oduu kan isinitti mu'an Umar Sabaati. Walloo keessatti ilmaan Oromoo gara waraanaatti erguuf baadiyyaa keessa deemanii uummata gowwoomsaa jiru. Baadiyyaa godinichaa hunda keessatti kaabineen ramaddii bobaa jedhu fudhachuun ijoollee umriin isaanii loltummaaf ga'e hundi gara dirree waraanaa kaabaa akka deemaniif sossobanii maqaa galmeessaa jiru. Kaabineen durgoo lakkaawwachuuf jecha lubbuu ilmaan Oromoo Walloo ibiddatti naquuf maqaa poolisummaa leenjitu jedhuu fi deebitanii godinuma kanatti mindaa gaariin hojjettu olola jedhu abbaa fi haadha ijoollee gowwoomsuun kaabineen ijoollee galmeessaa jirti. Waraanni kaabaa erga injifannoo warra TPLF'n goolabame mootummaan naannoo Amaaraa fi Abiy Ahmed muddamsuu cimaa keessa waan galaniif akkasumas humni waraana Abiy Ahmed 7,000 oli erga humnoota TPLF'n booji'ame muddamsuu cimaa keessa galeera jedhan Abiy Ahmed. Dhaamsi ilmaan Oromoo fi ilmaan Oromoo Walloof dhaamnu nuti Walloon adda miti isuma Abiy Ahmed paarlaamaa isaarratti humni shororkeessan naannoo Amaaraa akka nutti bobba'ee nu fixu ajaja kennaa ture. Mootummaan naannoo Amaaras xiyyeeffannoo addaatiin nurratti bobba'ee uummata keenya torbee tokko qofa keessatti lubbuu namoota dhibbaan lakkaa'aman nurraa galaafate. Lolli kaabaa amma ta'uuf deemu naannoo Amaaraa fi TPLF gidduudha. Ilmaan Oromoo bakka isin hin barbaachisne deemtanii dhiyeena ibiddaa hin ta'inaan dhaamsa keenya jedhu maddi keenya kun. Eega galmeen kun eegalee Walloo irraa namoota leenjii poolisummaa fudhadhaa jedhanii sobanii manaa baasan keessaa dargaggoo tokko dubbisnee jirra. Akka dargaggoon kun jedhutti namoonni ammaaf leenjiif akka haaraatti itti makamne baay'inni keenya namoota 43 yoo ta'u, kanneen keessaa ijoolleen Oromoo wajjin deemaa jiru namoota 6 qofaadha. Namoonni 37 ijoollee sabaan Amaaraa tahan kan Laallibalaa fi Gondar irraa dhufanidha jedha gurbaan dubbisne kun. Namoota leenjiif deeman kanneen keessaa ilmaan Oromoo namoota 6 qofa ta'uu isaanuuf hime. Oromoo irraa namni 6 qofi bahuun uummanni Oromoo mootummaa kanaaf deeggarsa akka hin qabnee fi waraana mootummaa zaalimaa ta'uu akkasumas Oromoo irra yakka akka dalagaa jiru nama hubachiisa jechuun yaada isaanuuf ibse. Aanaa Jeellee Dhummuugaa keessatti shiftoonni naannoo Amaaraa kan maqaa Liyyuu Haayilii moggaafattee oliif gadi fiigaa uummata shororkeessaa ture. Osoo gara Kamisee imalaa jiru hallayyaa lixee miidhaan jabaa fi laafan nama 40 ol irra gahuun gabaafame. Oduma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa godina Harargee Bahaatti milishoonni bilxiginnaa osoo baasan imalaa jirtu sunis hallayyaa lixee miidhaan jabaan irra gahuun gabaafame. Mootummaan Itoophiyaa baajata bara kana naannoo Tigraayiif akka hin raabsine hime. Eega injifatamee booda uummata Tigraay karaa dinagdeetiin uummata rakkisuuf waan kutate fakkaata. Mootummaan bilxiginnaa dhiibban waa'ee Tigraay ilaalchisee biyyoota alaa irraa bilxiginnaa irratti godhamus cimee waan itti fufe fakkaata. Hordoftoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun biyya keessaa kan hanga ammaatti daawwattanidha. Oduu biyya alaatiin Sa'iid Dawwee waliin turtii gaarii. Oduu biyya alaa keessaa immoo manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma hidha haaromsaa irratti murtee kennuuf aangoo hin qabu jedhan obbo Dammaqaa Mokonnon. Ministeerri dhimma itti aanaa fi ministeera haajaa alaa obbo Dammaqee Mokonnon ambaasaadarootaa fi dippiloomaatota yaa'a gadii laga Abbayyaa waliin marii taasisan irratti golli nageenyaa UN dhimma hidha haaromsaa irratti murtee dabarsuuf hiree hin qabu kan jedhan biyyoonni sadeen hidha kana ilaalchisee waliigaltee irra gahuu kan danda'an jaarsummaa gamtaa Afrikaan hogganamu jalatti akka ta'e dubbatan. Gama kaaniin dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Itoophiyaan marroo lammaffaaf hidha kana bishaaniin guutuu eegaluun erga dhagahame guyyaa tokko booda ibsa baaseen tarkaanfiin qaama tokko qofaan fudhatamu akka hafu gaafateera. Manni maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii gaaffii liigiin Arabaa dhiyeesse bu'uura godhachuun torbee kana keessa dhimma hidha haaromsaa ni mari'ata jedhamee eegama. Itoophiyaan xalayaa biyyoonni Arabaa ejjennoo Masrii deeggaran UN'if ergaa kana mormuun xalayaa ejjennoo ishee ibsuu ergiteetti. Iraan yuuraaniyeemii gabbate kan meeshaa waraanaa niikuleeraa oomishuu ishee dandeessisu oomishuu eegaltee jedhe qaamni UN dhimma niikuleeraa hordofu. Iraan garuu kana kan oomishaa jirtu hojii qorannoof boba'aa oomishuuf akka ta'e ejensiin inerjii atomaawaa idil addunyaatti himteetti. Aangawoonni Biriteen, Firaansii fi Jaarman gochi Iraan kun tattaaffii marii niikuleeraa bara 2015 deebisanii haaromsanii eegaluuf godhamutti danqa uumaa jedhe. Ameerikaan gama isheetiin tarkaanfiin of duuba deebi'uutti jetti.
amma dura waliigaltee Joint Comprehensive Plan of Action jedhamuun Iraan niwukileera gabbisuu akka hin dandeenye daangeffamni irra kaa'amee ture. Israa'el pirezidaantii Iraan haaraa filataman irraa yaaddoo hamaa akka qabdu ibsitee turte. Mootummaa US marsariitii odiiwwan biyya Iraan 36 caalan uggure. Ameerikaa fi Awurooppaan ammoo qoqqobbii diinagdee Iraan irra kaa'an kaasuuf waliigalanii turan. Pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp bara 2018 waliigaltee kana keessa Ameerikaa baasuu hordofeeti Iraan waliigaltii cabsuu kan eegalte. Tiraamp qoqqobbii dabalataas Iraan irra kaa'anii turan. Amma Ameerikaa fi Awurooppaan waliigaltichi hojiitti akka deebi'u mariitti jiru. Ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinken Tigraay keessatti dhukaasa dhaabuuf mariin barbaachisaa ta'uu himan. Mr. Blinken kibxata darbe toora Tiwiitara isaanii irratti akka barreessanitti dhimma kanarratti bilbilaan ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waliin dubbachuu beeksise. Qondaalli US kun akkasumas humnoonni Eertiraa fi naannoo Amaaraa guutummaa Tigraay keessaa akka bahaniif aangawoonni ammoo namoota gargaarsa barbaadaniif deeggarsa namoomaa hin daangeffamnee fi nagaa qaqqabuu isaa akka mirkaneessan gaafataniiru. Haa ta'u malee humnoonni finciltoota naannoo Tigraay fi milishoonni humnoonni addaa naannoo Amaaraa gama daangaa naannolee lamaanii irratti waraana haaraa eegaluuf gara daangaatti siqaa jiraachuu isaanii gabaasaaleen adda addaa ni mul'isa. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Aaganyoo Tashaagar gama isaaniitiin haleellaan garee shororkeessaa TPLF raawwatamu ofirraa ittisuuf naannoon Amaaraa qophiidha jedhaniiru kibxata kaleessaa. Obbo Aaganyootti dabaluunis haleellaa humnoonni TPLF qaqqabu malan kamuu ofirraa qolachuuf dandeettii guutuu fi qophii qabnaa jedhan. Egaa hordoftoota keenya oduulee biyya keessaa fi alaa kan qindeessee simbiraan gahaa ture Anas Saayid Dawweetii fi Umar Sabaati. Gama teeknikaatiin kan nu faana ture Mu'ee Callaa odeeffannoo guyyaan boruutiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.